Maraate yoo. Abbaab. Eh? Shunkurtiin eessa dhagee mana keessa hin jiru? Natee gaaree shunkurtii eessadha itasi manaa eessadha qaree shunkurtii? Nan dhabe. Yaa? Manaa hin dhabe. Silaa itti fayyadama beektanii ree qabata hin beektanii kun haate wajjin shunkurtiin dheengaddaa lukkuudhaan hojjetamu jedhee bite mataa 86 gaafan bitu firee 86. Fireen jaayessa dhaqee amma 80 bichaa jira gaafa laqqaa kunooti shunkurtii. He! Allaattii kana sanuu wanni xiqqaan hin ga'u jedhan ani lukkuu kanaan hojjannaaf hin bite isin shiroodhaan ootuudhaaf jettaniiti mataa jahamuu keessaa baaftanii hin maraattanii amma maaliin gochuu? Waatuma hojjechuufi. Waatuma ittiin hojjechuufi. Hin jiru amma kana itti godhuudhaan. Hin jiru Sila mataa jaha hunda eessan dhaytan ijoollee. Ittiin hojjenne kaa. Ittiin jette. Waan silaa qabatan beektanii. Amma kana lamaanii wata. Kana achitti akka natta si deebine sitti beekunoo. Deemasi. Caamla akka. Kana keessummaa natti dhufa ni allaatti saniif hambite. Amma odoon mataa jaha sanitti deemuu kun hin bilcheessa 80 kun. Amma bee 78. 78. Hin bilcheessaa ree kun danda'ee ta'u. Moo itti dabalu mataa jaha sana 8 sana kun godhe. Itti dabalaa ka. Birri hin jirre kanaan nama kanatti kana bitee kai deemee jakiyya dura. Kai. Maali maa uffata gabbaastan immoo? Maali nan gaafatiin intala ta'u surree tokkoon gate surree deemtee haasofte. Surree. Eessa deemuufi? Bakka nan bada. Lakki xiqqee maateetii fiiyyuu biyya kana biyya namni nan argine tan asii achi bada biyya namni nan beeyne. Maaloo. Anaa jetteeti har'a qoricha dhugdee ishii. Anaa jetteeti marzii bitattee galtii. Maalaan ishii godhe hoggaa 31 jiriin jiraanne ijoollee beeka orre. Dilii kiyya kana yaa rabbi argi yaa rabbi argi. Maal abbaab? Hoggaa 31 ishii wajjiriin jiraanne. Maalaan ishii godhe guyyaa tokko akkuma dhirsaa gadi fuudhee ishiidhaan nadheen beeku bara. Maalaan ishii godhe jifaayaan. Kabaja kanatu ulfina kanatu ishiitti guddate. Dalatu surree tokkoon irraa fadhe surree sannaaf dikoot. Deem. Biyya namni nan beeyne tan gabaree gala deeme. Maal abbaab akkasin godhinaa kadhiisa. Barbaaduun jedhe nagaa. Biyya namni nan beeyne tan asii achi badee hoolaa gandaa tiks. Maal gabaree galuun dadhabaa? Zabanyaan dadhabaa? Humna kiyya galu. Maa inni kanatti taphatu. Maalaan ishii godhe. Maal akkuma dhirsaa guyyaa tokko gadi fuudhee ishiidhaan nadheen beeku mee gaafadhu ishii. Dilii kiyya kana waan rabba kana godhee fan beeka. Qa'ee kiyyatti adaraa kee sanyoon galfatiin jedhiin qa'ee kanatti dadarrabsiisiin jedhiin. Maal abban deeminaa ka? Deemuu baadhee maalan ta'a? Asitti gubaa ishiin danda'u tala tokko. Oyyoo jifaare. Chaa'u nagaatti. Bara 1965 yaadannoo lafti qotee bulaadhaaf jedhuun seenaa biyya kanaa keessatti yeroo jalqabaatiif barattoonni mootummaa irratti akka fincilaniif hiriira guddaa mooraa yuunivarsiitii Finfinnee keessatti qopheessuudhaan bu'uura qabsoo uummata Oromoof kan kaa'ee fi bara 1966 ammoo barreessaa gamtaa barattoota yuunivarsiitii Finfinnee ta'uun tajaajilaa kan turee fi waldaa wal gargaarsaa Maccaaf Tuulamaa keessatti illee gootota Oromoo gahee leencaa taphatan keessaa nam tokko kan ta'e lixa Oromiyaa Wallagga Ona Boojii Karkarrootti abbaa isaa obbo Tumsaa Siglaa fi haadha isaa Addee Naasisee Cirrachoo irraa kan dhalate deeggarsa obboleessa isaa Luba Guddinaa Tumsaa fi Naggasaa Tumsaatiin mana barumsa sadarkaa tokkoffaa magaalaa Naqamteetti barachuudhaan mana barumsa sadarkaa lammaffaa immoo Itoophiyaan Evangeeliካል Kolleej kan jedhamu kan magaalaa Bishooftutti argamutti baratee xumuruun barumsa isaa sadarkaa digirii jalqabaa barnoota faarmaasiitiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa bara 1966tti kan eebbifame akkasumas warraaqsa qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti nama gahee leencaa taphate. Seenaan kun seenaa eenyu isinitti fakkaata? Seenaa goota Oromoo Baaroo Tumsaati. Gift. Akkaataa Afachu maal inni carqumti quba namaa fakkaatu kanatti garamaa galgala ofitti gootee ta'uu fi riigdu kun akka gogaa sirraa quunca'u. Mataasha dhaabe. Kunimo? Mataashaan immoo maal? Mataashaan nafaafaa dhiqatan xurii namarraa baasa. Xurii ofirraa baasu fakkaatti ofitti ejjettee of rigdaaree? Kaaluun awwaaramti awwaararra deemna kanatti. Afachuun warri kanaan hin dhiqanne xurii qabna jechuudha kaa? Anis hin beeku. Jettee maal beeka jettasin? Xurii qabdanii kanaan dhiqadhaadha barammaati waan ati jechuu barbaade. Afacha erga noollee maaliif wannoo tokkoon hin dhiqattu ati? Akkanatti erga xurii si rakkise burcuqqoo raqatiin tokko hin jiraabe kan gizee tokko asitti bitee gale wayi
Haatee gaafa dhume ishii tolkaa ishii irraa fuudhiti isaan dhiqadha. Fuulas isaan dhiqattaaree kanumaan. Lakki. Luka qofan dhiqadha. Nafas nan dhiqadha. Nama na fuula dhiqadhu fuula sirriitti si bareecha. Maali jarana kun zabanna kanaa zabanni likiskisii. Afachu amma kana maali isaa of qoffortan kana. Mee maxurii tokko nan qabaa na daraakee. Galii cabaa wayiitiin ofirrii daafachuu galii cabaa sii fida amma koomee akkanatti waan si gallakkisuun. Nuni immoo mana si baxxatan talatu. Abbaab. Ganama eessa deemtanii? Ganama akkanan gadi bu'e maa? Ballaxaan ba'e ufeessi dhabee deeme. Ballaxaan kamiin? Ballaxaa ka warra garasiisani ka. Kan maammoo? Ballaxaa maammoo sanee? Afachu mucaa gadda argee beekunoo dallaa keessa walii gadde deema. Sila mucaan ayyaanaaf dhufee maamma nagaan talatu. Ani waan inni nyaatu hin beeku abbo. Malaaxaa ofii mataan isirraa dhume mucaan hin baqa. Booyyee jiraa liqimsee mucaan maa akkana jedha. Ofumaafuu booyyoon fakkaata. Yaara aduusan jedhaabe afachu tiyyumti ijoolleen maal taate sila ofii ishiinis minduma mootummaa nyaatti. Maa buskuta barandaatti xabbasa fakkaatti ijoollee. Chokotooftee kun akkanatti qibaatuma fuularraa baqa malee kiyya tokko ammoo mucaa surree keessa faca'e. Maalin akkan? Maal nyaatan? Hassaaban qabu kuni. Hassaaba maal qaba kunis maal sila oom fuudhaniitii qaba moo daa'ima qabaa daa'imatti yaada kunis yaaduma akkana ta'a. Afachuun indurriyyoo manatti fakkaate godhi inni suni. Sigaaraa kana fa'aa aarsinnaa mucaa sun taca maallaqinnaa hin talatu. Teenya moo? Lakki boo teenya biddeen malee waan biraa suusiin qabdu. Durriyyee taate godhi gurbattiin suusii biddeenaa odoo qabaatte akkana hin jirtu qaata bobbokoktii godhi kan suusii biddeenaa qabu kana kunoo akka jiruun agartuu kun booyyee fakkaatee deema mucaa. Ani maaluma nyaatan jedhame qabalee wayii keessa hojjetaa mucaa. Waan akkasiiti bee. Kanatti dhidhii ta'e godhi birrii uummataa kana nyaata. Waan akkanaa kana hojjeta jedhan bar. Furdinuma sirnaatu furdanne maa inni kun dubartii ulfaa fakkaate kan yaara maali kun bushaan akkana